بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسين أفيرو كيسنيف جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم. شوفا كيسنو ربي يا دا مرادك كيسن ربي سنيفا قوت حاجات سوالتي سنيفا قب الدنيا في آخرت ربي سنعمل كيسو الدنيا في آخرت ربي جرو غاري سنهاجر اچسو أسر راهل يرو باتن دلغا غاري ربي سنيفا كن دلغا متا كيسني ربي سنيفا كن هذا في أبا كيسنيتي ورّا مكا قد ربي سنها قد ورّا إسان الرب سيسومتي ورّا مكا إسانيتي قد ربي سنها قد أكس جچاتي دقيقة چنا تکا ناغنne دقيقة صدوم جوچو أچي كيساتين دامسا كيا إسنيف دبرسو تتافي قدا غرّا قاما دورا غرّا قلبي تين ندقيفت دا إسنين جچاتي تين دوران درسي غرو أمس إدون إسنيف غمّده akka obboleessa keessanitti ammanii eebbifamtanii miti baatii muraasa tokkotu isin hafeemi guyyaa taatu dhiyaatte gaa'o congratulations isin injaa afaan keessaniin anis takkaafi lamanumaan beekaar inuma yoo katabinaan jettanillee katabuu isin hin beekan akka ummatatti yoonin guutuu isii congratulations nin kataba yoon jee konguraa qofan joo guutumaan katabaas gubbaa jirtimi laalutti hin jiraan oggumee qabeete baga gammaddan maaliif yuunivarsiitiin tuni bakka itti of barani nam meeqaatutuutu isin wajji dhufe nama kanarra caalaa hedduututuutu isin waliin seenii bar garuu isin qofaatuutu amman tana eebifame kun filannoodhaa bar alhamdulillah wathumma alhamdulillah jettanii tanaaf filannoo eegaa nam meeqaa dhufe warra ariyame numa dhageenyaa bar nutis bakka nyaata irraa fudhatan nama hedduu gaafa taatan kataqiit waalaa koo yeedhaan lokko tanni soo bichaan oome qaroo yaanii if jajjabeessanii ummatummaa nyaata isinii kannuu isiniitu hafilal fi ammas yuunivarsiitii tana yeroo dhufan nam meeqaatu tuutun nama gaarii koofiyyaa cufa uffatee asii yeroo bahu 50 cent ta'ee nama beetu jira hijaabaan dhufteetiti jiinsii fi miniskartiidhaan tabaatee jira garuu jiinsiidhaan dhuftee hijaabaan tabaatees agarree jirraar eegaa yuunivarsiitiin bakka wahayyuuti gurbaa takko shoo takkatti oduun laalu jiruutiti maal jetteen ni beektaa hoostiin shoo sanii gaafii gaafatteen guyyaa yuunivarsiitii dhayte guyyaa san if bartee miti yeroo jettuuni laa isumaa jeenu waan bareedduu takka yuunivarsiitii keessaa waan naquun nama keessaa achitti yeroon seenuun lubbuu tiyya baree jennaanini dirqama keeti jetteen bakka itti if bartu asiga yeroo kaan akkanumatti bar amma barattoota gariitu jira ani beeku ganda keenya lagaarree dirree dawaa bakkaan irraa dhufe namuutu obboleeyyan nama daayisporaa hin qabaanne hin jiru achitti doolaarra 50 yeroo itti ergan za'alaa naka ta'e as nama dhufee nama qarshi 100 kan baatii guutuu dabarsuutu jiraami jaalawwan kiyya ka islaama silkii sittiin dha'u miskooluma si godha miskoolii miti'u miskiin kool jennaan obboleeso maaliif eegaa goolii qaba inni waan dhufeef qaba silkii sitti dhawee wanni daqiiqaa isaa gubuun jiru ummaa sattiin dhawatu bakka itti if bartu asi ta'amma booda laaffachaatti isinii dhufti garuu isin akkamigaa akka orma garii akka hin taane gartee amata agadaa amman tana yeroon dhufuu kiyyaati karaa kana jaalallee kiyya saayiba kiyya luqumaan isaa tutuutun na fidelan eenyu tuutun rakkoo qabanii beeytaa hinaan je'etiti naayim nama taraa takka hajjii godhe nama digriidhaan eebbifamee fi nama ilmoo takka qabuu je amata agadaa sanuma aboo nuti gaafa hajjii dheene inni hajjii takka godheera kaanis ilmoo takka qabaa miti aboo ilmi kiyya akkas godhe akkana godhe kaanis digrii takkaan eebbifame yookaan aboo nuti bar gaafa eebbifamne akkas turre laa tanirratti hin gabaabbatina achi keessaan maastara godhaan PhD godhaan amman tana muslima taamee asitti nu cufaatu argamuun keenya wallaahi waan nama gammachiisu hedduun isinii gammadi irra deebi'ee ammallee wallaahi congratulations isin jedha maaliif gaafa tokko researchii tokko godhanneetiti 2003 akka bara Itoophiyaatti
muslimni yuunivarsiitii irraa eebbifamu dhibbentaan nama 10 turan ni beetanii digirii first digirii fudhachuudhaaf parsantii 10 yeroo maastara daleessan parsantii 2 ture PhD daleessisuuf parsantii takka ture amma garuu wayyaawaa dhufu jirti ijoolleen amman tana keessaa'uu shabaaboonni ijoollee aaqila kaayyoon isaaniittis guddoo anillee wannin isinii dhaamu kaayyoo teessan guddisa takkichaa tana qofatti hin gabaabsina fi ammas be your own boss deemteetuma dalagaa khafiifa takka irratti hin agarree akkan gabaabanne dalagaa lubbuu teessanii wannin dandahamne hin jiru bar wannin dandahamne hin jiru waan akkanaatiin godhaa yoo jettanii irra kaayyattanii irratti xiyyeeffattanii goolii teessan achiif godhuudhaaf waan takka wanni isin dhorgu hin jiruun isin hin jaalawwan kee islaama san keessaa laal taarika namtittii takka nu cufaanii beeyna wal yaadachiisumaaf isin haa yaadachiisu banii Israa'il keessa namtittii takkaatu tule dullattii takka nuti aadaan nutti taate gaammas akkanumatti akhbaara odeessuu tana waan beenu hadiisa ragumaanii isiniif himna wala hadiisu rawaahu al-imaamu Abuu Ya'laa fi musnadi والحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط مسلم لجو ثاني تيفو ربي رحمته قد رحمة واسعة أبي موسى الأشعري رادف رضي الله عنه غافتك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صحابوت جرى قوتولي سلاليت عليهم من الله رضوان أيعجز أن يكون أحدكم مثل أجوز بني إسرائيل ستكون كيسا ندد دبدني جين أكا دلتي بني إسرائيل تهو ندد دبدني جان sahaabaan isiin tuni eenyu jaanin yaa ergamaa rabbi dullattiin bani Israa'il tun yeroo kana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam isaaniif odeessutti seene gaafa zamana nabi Muusaa alaihi salam dullattii takkaatu ture nabi Muusaan faan alaihi salam biyya isaanitti garuudhaaf karaan duraa bade karaa sanis yeroo bahinsi isaanii akkami qabrii nabi Yuusuf alaihi salam isa reefka isaa fuudhanii bahuudha yeroo kana qabrii nabi Yuusuf alayhi salam barbaadanii dhaban sa eenyuutu beeka za'alaana ni dallane nabi Muusaan alayhi salam yeroo kana ormi itti himan dullattii takkaatu jira dullattii san bira dhaqa isinii fi himtii jaanin eessa jirti bakka baharaa bira bakka akkanaa jirti laga bira jechuu kiyya ofi yeroo achitti dhaqanii fi dullattii tana nabi Muusaan alayhi salam ni gaafatin mee qabriin nabi Yuusuf alayhi salam eessa nu garsiisii jennaanini isiniif hin himuu jetteen hammaan waanin an isin gaafadhu naa deebisanitti nabi Muusaan alayhi salam ni dallane hay inni nabii rabbiiti mookam yeroo kana gaafiin ta'e maali gaafadhu jeen aniin tuni si waliin jannata keessatti saahibaan ta'uu fadhaa jetteen jaalawwan kee islaama yeroo kana ni dallane inni Allahan jalla jalaalu wahyii buuseeti waan isin si gaafatte san kannii fi jeen jaalawwan kee yeroo kana aya argadhu jennaan bakka akkanaa jirtii jaan akkasitti baasaniititi deemaniin jechu rasuulli keenya salawaatullaahi wasalaamu alayhi qissaa tana wanni odeeseef jaalawwan kiyya ka islaama rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yoo tolo itti ooltan akkunumatti isinin dhiisu tolo ooltaniif san isiniifi kafalaa bi'abiihu wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wasallam shalaaloo takkaatu tuutu tolo itti oole isa kanaan maal siif haa kannuu jeen maal gaafatanii beeytanii gaala naa kanni jeen mee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam waa na kadhadhaa yoo isiniin jee maal kadhattaniin mee namni tokko harka baasaa nu deebisa hay ati yuunivarsiitii qaraata hayya bakka birarraa dhufee isin durse isinoo maal nagiyuma suufa uffattanii nu dura teessanii sodaatota isin harka maan baasni lakki jettee tuun nu deebiste maal kadhatan balaa xaadhiisi hadiisa kana waan beektuuf akkana jette gaala kadhateen inni dhugaa keeti nu cufaatu rabbiin ollaa rasuulaa salawaatullaahi wasalaamu alayhi jannata keessatti rabbiin waa godhu gaala kanneef ammas na kadhadhu jeen gaala sawwaan naa eegu naa kanni oodho jeen yeroo kana qissaa tana itti odeesse sa tokkoon keessan akka dullattii banii Israa'il saniin taatanii jeen maali waan xixiqqoo tana nama kadhachuun kaayyoo ofii guddisuu jechuu fadheeti digrii takka alhamdulillah wasumma alhamdulillah fudhatanii mi eegana master eegana PhD karaa san deemuudhaaf jechuun karaa takka irratti akka hin gabaabbannee jechuu fadheeti jaalawwan kiyya islaama taarika tokko bareedaan isniima
Umar ibn Abdul Aziz ni beeytanii miti khaliifaa shanaffaa jechuu rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a حديث إساء حافظ أبو النعيم هلية الأولياء كيف في رحمة الله عليه رحمة واسعة أنا كناف نفسي يوكا لبو غابتون قباجيان يرو وان تك غابتي وان سن أركتي أمس وان براتي غابتي إسنتون مالجي بلچا مؤمن توتا رحمة الله عليه رحمة واسعة رواية برا كيستي لبون تيا نفود ودا هويتيجي فاطمة بنت عبد الملك إسيتنا هويتيجي reefun tana amman tana fiilaan yeroo isin gaafatu ajaa'iba nate tokkoon keessan boota akka jiidoo hin dhoyneef bookami moosin ay shamarri babbareedduun hin jiru as keessa hin jirtu nagayuma makaddaa wajji galgala guutuu faayitii godhaa turtaniisin masaakiina wali qabame awo ani waan kaartaa laaxalaatti jaanii jira waan san waan tabanne kitar nama jala muruu jira wara haytakka kitar jiidoo arabii mati wasilaafi akkunumatti amata shan guutuu jallatteetuma ati kitaaba laaluu turte baga kitari bagan dhoyneef dhiisi bagan dhoyneef isii na gaabbitee je isii sanis waan gaabbeefi qaba mushii daayispooraa ameerikarraa dhufte faransaayirraa dhufte laala isiin tun haafizul qur'aan turte wala leesituu turte taarika araboota nama beetuu turte nama safuu naamusa qabu turte tanaafi isiisan gaabbi arkadheenii je isiisan ammas maal gaabbite kantiibaa biyyaa ta'uu gaabbi kantiibaa biyyaatis ta'e madiinaa rasuulatti sallallahu alaihi wa sallam eeganaa maal qalbiin isaa ammas lubbuun isaa hawwite bulchaa mu'mintoota biyya 24tti gaafasan muslimni takka sadaffaa addunyaa tana bulchuu tur isii sanis arkadheetin jira amman tana lubbuun tiyya jannata argachuudha na hawwite insha Allah isii sanis argachuudha rabbii kiyyirraa gabbaa jeelan wanni addunyaa guutamte mookam muslima akkana ta'uu qabnaa jaalawwan kee islaama anis kaniin haasa'u isinillee warra dhaggeeffatu malee warraaddaa hattuu hedduu qabna beeki jaalo hedduu qabna isinis amman tana asirraa eebifattamni yeroo karaa biyya keessanii deemtanii aanaa keessanii dalagaa argattan deebitanii tuma mee warri achi jiru gariin isaa maal godhe hawaasa isaatiif maal godhe uumaa takka wallaahi deemee tuma hattuu ta'e isinis deemtanii hattuu ta'uuf deemtanii eega akkana qabnaa jechuu fadheeti bar sheekootii ustaadoota maqaa ustaadootaatiin waan feemas ta'aniif shamara biyya arabaatirraa fi daayisporarraa warra maallaqa nyaatu akkana qabna ustaadii biraa tokkos dhufeetuma yoo akkas nu ta'e maali jaalo eegaa maali nama amanamaa ta'uutu nu barbaachisa eenyuuf lubbuu teenyaaf jaalowwan kiyya islaamaa fiilaan dubbii fixee bar yeroo muslimni tokko badii godhe haroo maayaa tanatti haa ta'u dirreerraa haa ta'u maal je'ee si komata namni yoo na muslimna okko innan siraaya sirraa sababa nam takkati namni cufni guutuun arrabsamu feerii miti ni beeytaa kun silaa dhugaan maali yoo nin badii dalage kakamotamuu qabu ana malee muslima diina islaamaa bareedaa miti diinni islaamaa koba muslimni koba gargar ba'uu qabaami garuu namni feerii miti jaalowwan kiyya islaamaa isinuu numa jettaniimi life is not fair adeero dhukkee sirraa kaasti yoo ati jabaachuu batte deebitanii wanni isinis akka ormaa taatan hin jiru irra collee namaa sana akka taanu anis ko odeessu isinilleen ko odeessu warri dhaggeeffatan jechuudha maaliif ni beeytanii rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حديث إمام الألباني سلسلة الصياغ كيست حسن لغيره جئن رحمة الله عليه رحمة واسعة أنس بن مالك الرادفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة دري وني دينك يسني رادبدا أمانة داجي وآخره الصلاة بود إساك رادبدا أمو صلاة جي جالو وني درا دينك يني رادبن مالي أمانة دا barnoota isin qaraatan kun amaanaadha qaamni qabdan ijji teessan tun amaana harki amaana guututti amaana jechuun diinni islaamaa guututti amaana wanni dura dhabdan maali amaanaa dhabdaniiji amma rabbiin keessan jalla jalaalu rabbii nama rahmata godheef malee akkaan isiniin jee yayyii mudawwara uffatte akkana qabna obboleeso isin irra collee nama muushe mallaqaa mitiiti ruuhee isaa yoo namni sibira kaa'e nama amanamaa ta'u
akka Axaa ibni Abii Rabaah je rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a inni warra Itoophiyaati bar jaalowwan kiyya sahaabaa 120 nama agare maal jeeni beeytanii horii addunyaa guutuu walitti qabdanii yoo na bira keessan ana amanamaa ta'uu kiyya agartanii je garuu shamara takka gabrata taate gurraattii taate yoo funyaan baxxee taate yoo na bira keessan ani amanamaa miti je bakka isin shamara hin fuune sanitti likki daleedaniin isin hin jawaab boleeso eega yookaan silaa rakkoon na qoobdanii amiirri keessan kami eenyu amiirri keessan atiin baanaa bara deero eeza silaa yaa amiir misti maxxaa jee karaa nu barsiisuuf deemaa miti baguma baaba san nutti hin banneen isin hin jaa wanni dura dhabdan eenyu amaanaa dhabdanii amaanaa san tikfachuun isin hin jaa haadhaa fi abbaan keessan isin irratti laffaanii as isin fidanii miti gabbaatee yeroo dalagaa VIP argatte haadhaa fi abbaa keen irraanfatin obboleeso eessarraa bakka dhufte hin irraanfatin ana moo jechuu san ifirraa dhiisiin sin jaa har'a dalagaan qabdu biddeenaa fi duqqusa nyaachuu malta boru V8 deemuu maltanii bar jaalowwan kee islaamaa guyyaa sana akka masaakiina takkaa jechuu feetanii assalaamu alaykum saahibni kee gizee sin jee aboo bar an isaanin agaruu barjii tokko obboleeso miskiinin sin jaa la habibi akkasii miti obboleeso nama amanama maayyii isaa salaata dhabdanii amman tana laal wanni nama karraju yeroo yuunivarsiitii namni seen jamuuma seenuu qabu yeroo sanni karrajamta nama diina humaa takka odoo hin beene jama'aa seenee wallahi ijoollee nuti hiree harkanneetuma sooshaal miidiyaa irra baane malee beekumsa nama qabu nam meeqaatu jira yuunivarsiituma dhufte Bukhaarii qara'uu turre nama naan jeetu jiraan sunana Abii Daawud qara'uu turre warra jeetu jira salaata keessan tikfadha eegasi maatii teessan jaalowwan kee islaamaa you wanna be successful family te qabadhu you are successful yo family te hin qabanne mal fayda qaba haadhaa fi abbaa kee dura isaan hawaasa keessan lubbuu teessan bira dabartanii nama biraa tajaajilu mallattoo teessan dhiistanii deemu mush nama guyyaa sadii eega du'ee booda irraanfatamu meelaa legaa jara dabare jaalowwan kee islaamaa diinni islaamaa barnoota ammayyaa kanatti akka cimnu nama gargaara ni beeytanii namni garii waan tanallee isaaniif hin galle ani hoggumee ka masgiidaas bakkaan deemutti masgiida komodhee gaafa tokko sheektii tokko narraa'uu dallaneewu aboo hakiim kana nin jaaladha ture garuu amman tana boo nurratti bubbu'ee je ani warriin bu'ee hin jiru beete dhuguma jirtu saniin lafa kaayeef malee jaalowwan kee beekumsa shari'aa beekuun beekumsa ammayyatti cimaa akka taatu si godha san keessaa islaal hadiisa bareedaa tokko isin yaamu والحديث رواه الإمام أحمد في مسند والإمام البخاري في صحيح تعليقا رراسي أوديس غرو تاريخ الكبير كتاب جامو قبا سنكيسا متنس أبي داود اسني أوديس علامة الألباني صحيح سنن أبي داود كيسة صحيح جير رحمة الله عليهم رحمة واسعة زيد بن ثابت رضي الله عنه صحابة قدوا غوتا قدوا تك قرآن نما أكام بيكو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ور يهودي كنا قرآن كي يرتي إسان أمنوتي أفان إساني نابري جين أفان إساني سنجالو وانكي يك إسلاما غويا كودشن كيسة تبري أفان نماتو كو غويا كودشن كيسة تبرو ندسني دوغا مينيو دندا ميلال جرسن غويا كودشن نصف شهر نرند بريجي أفان إساني بري ألايان يرو دفتي أناتو دبسافي yeroo gama isaanii galmeessuu fadhe gama yahuditti jechuu rasuulli sallallahu alaihi wa sallam anaatu tuutu isaaniif barreessuu ture je guyyaa 15 ajallakumullah wallaaluu keenyaatu kan godhe bar walla akka amma reefun tana yeroo beeksisa godhan war application TikTok jaansanii jira miti namuutu achumarra si agare tokko na agaree bar ama jiinan jee bogaaf tak oboleeso أو أنا حكيمة سنينجا no فيديو تيتي لالينا لا إن أگر أشرتي بر غافي غافتني بر جالوان كي إسلاما مي مكا الله جل جلاله سجلتمي سجل أني غا خلاف علماء هاسو في دفن بيتي مي تكونو جي جانين هندوي نيوني سنينجا كم الله يوجي بر سلا ده بر الرحمن بكا نو تكبر هم بيكو مسلم مقا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكهمي جانيني ورب الكعبة
yaamuu dadhabeyoon isin hin jeekam jettan laa qaraatii diinaatis nama beeku qaraatii ammayyaatis jaba nama akkasii nu barbaachisaa bar warri ka dabare akkana ture saayintistoota jiraa bar muslimtoota saayintistoota muslimtoota dhukkuba 207 warra argaytutu jira warra duraanii nutis muslima akkasii too qabna amman tana nu cufaatu beekaa miti Dr. Zakir Abdul Karim Naik namni hin beene ni jira MBBS dha miti isii sanuu war rabbii fin dhiisee jiru doktora qaamaatirra doktora ruuheetiin ta'uu fadhaa jireetii daa'ii islaamaa ta'e bar jaalawwan kee islaama mee gaafii takka gaafanna Yaasir Faazagaa ni beeytanii mee namni beeytan isaatu bas Peace TV irra jira Sheekh Abar Ameerikaa jira inni Kaalifoorniyaa jira warra Eertiraatii bar qaraatii shari'aatiin Madiinarraa digriidhaanii eebbifame qaraatii ammayyaatiin ammoo he is professor of Dawkins in psychology of boleso nama akkana qabna jechuu fadheeti nama irratti ilaallannu garte lachuutu akka nuuf taatan feenaa jechuu fadheeti jaalawwan kee islaama kaayyoo teessan guddisa waan feetan tahuu dandeessanii isinummaan itti amannaan waan akkanaa taanaa yoo jettan waan san tahuu ni dandeessanii diinni islaamaa diina qaamaa fi ruuhee samii fi dachii addunyaa fi akhiraa gargar baasuu miti kun cufaatu takka jaalawwan kee islaama du'aayin teenyaa umaale rabbanaa aatinaa fi dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa adhaaban naar lal adda baasuun hin jiru jaalawwan kee islaama beekumsa ammayyaatiinis cimo beekumsa sari'aatiinis cimo nama kana yoo taatan warri biyyaa isiniin fadhu ni beeta eega nobody will take you for a ride adeero abbaan fadhe haada sidhawee siin deemuu hin danda'uga yoo diina jette ati diinaan cima yoo barnoota ammayyaatiin jee si ganuu hin danda'u ingiliffaa si baqeessa atis ingiliffaatti baqeessaa ati Itoophiyaa dubbatta anta ummata Ameerikaatiin haasawoo jettaanu kallibaa liqisisaay akkam jette eega akkam jette moo ay dhukkee irraa kaastaamii eenyu fadhaa'usan tana sani nu barbaachisa jechuu malee akkunumatti takkichaa tanatti nurraa hin gabaabbitinaa isin hin jenna irra deebi'ee wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru isinii gammadeetin jira rabbiin addunyaa fi akhirattuu rabbii isin haa gammachiisu kam jette jette daqiiqaa lamaatu tu siyaafeen anjee akkasii daqiiqaa lameen tana du'aa umaaniin isinii fixa wallaahi isinii gammadeetin jira ammallee rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa gammachiisu yaadaa muraada keessan rabbii isiniif haa guutu akka niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif haa tolu hajaate san tafacaate cufaatu rabbi walitti isin faqab abo dalaga mootummaati miti warra dalaga isaa ifiif ummatu san rabbi isin taasisu hawaasa isaa qofaa miti Itoophiyaa tana qofaa miti Afrikaa miti addunyaa guutuu warra fayyidu rabbi isin taasisu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala jamiil mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله أكبر تكبير الله أكبر أستاذ خينيا أستاذ حكيم جزاكم الله خيرا ربنا عجالتهم تكبير هذه القصة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبونسري تكبير تاخينيا مالتي يا الله أكبر ما شاء الله جزاكم الله خيرا قرأت كلت ما قرتي قرأت